Masangama lafambatu, masangama lafambatu, talba facafa tatati, nuti dune tokkonta'u, wal gaggalafa tatati, emule abora borri, lolamale mal goti korri. Masangama lafambatu, talba facafa tatati, nuti dune tokkonta'u, wal gaggalafa tatati, emule agarbachisa, danga ofi mantu gaddisa. Oliga kana gadita fi challesan, manama qeerro jabeessan, oduu sobaa maaliif odeessu, saba qulqulluma xureessan, emule agarbachisa, oromiyaa mantu gaddisan. Kabi kana gadita fi challesan, manama qeerro jabeessan, oduu dharaa maaliif odeessan, saba qulqulluma xureessan, emule agarbachisa, oromiyaa mantu gaddisa. Sanga ofa jennan ofne baane shaggariitti kushaniin bitata kushan tamam bitagarini ya alama qawwe ta'an tola labanini ya marre yoo du'e jabaan gaafa bi ambo keessa lola ata shaggar ga'e mataani abbaanis yoo du'e ilma jiraan badu maqaani burree aagaa diddu bosommaas ilmatti dhiitteen diddu. Harargeerraa lola ata shaggar ga'e mataani abbaanis yoo du'e ilma jiraan badu maqaani burree aagaa diddu bosommaas ilmatti dhiitteen diddu. Harargeerraa lola ata shaggar ga'e mataani abbaanis yoo du'e ilma jiraan badu maqaani burree aagaa diddu bosommaas ilmatti dhiitteen diddu. Harargeerraa lola ata shaggar ga'e mataani abbaanis yoo du'e ilma jiraan. Ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota Oborraa Global Network. Kun qophii gola seenaati. Torbaanitti yeroo tokko karaa Oborraa Global Networkiin kan isin bira gahu. Har'a seenaa weellisaa Oromoo jaalatamaa fi beekamaa yeroo dhiyoo kana wareegame artisti Haacaaluu Hundeessaa kan isin biraan geenyu ta'a. Hamma xumura qophii keenyaatti nu faana turaan affeerraa keenya. Artistiin akkuma namoota kaanii aadaa, duudhaa, seenaa fi diinagdee, falaasama jireenyaa, amantii fi gootummaa sabichaa aartiidhaan dhalootatti dabarsee qooda gootaa baha akkasumas goota aartii ta'a. Yeroo goonni qawwee fudhatee nama kakaasu artistiin qalama fudhatee qubeen cuunfee dhiiga isiitii fi dhiiga isaa waraqaa irra kaaya. Artisti Haacaaluu Hundeessaa kan dhalate abbaa isaa obbo Hundeessaa Boonsaa fi haadha isaa aadde Guddattuu Horaa irraa bara 1976 naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa magaalaa Ambootti dhalate. Artisti Haacaaluun maatii isaatiif mucaa 5 yoo ta'u obboleewwata dhiiraa 6 fi obboloowwata dubaraa 4 qaba. Akkuma ijoollee Oromoo kamuu Haacaaluun maatii isaatiif loon tiksaa guddate. Barnoota isaa hanga kutaa 12 achuma magaalaa Ambootti barate. Haacaaluun baay'inaan maatii isaa biratti kan guddate yoo ta'u akaakayyoo isaa biraas jiraate.
akaakayyuu isaa waan jaallatuuf mana barumsaa dhiyoo jiru dhiisee kan naannawaa mana akaakayyuu isaa jiru fagoo deemuun barachaa ture. Haacaaluun magaalaa Ambootiif oolmaa guddaa oole. Akkasuma uummata Oromootiifis oolmaa guddaa qabdi. Amboo magaalaa Oromiyaa gara dhiyaatti argamtu kun Finfinnee irraa gara dhiyaatti kiiloomeetira 125 fagaattee argamtu yoo taatu, goota Oromoo kana biqilchitee guddisuu keessatti gahee olaanaa qabdi. Haacaaluun ijoollummaa isaa irraa kaasee uummataaf maatii isaatiif quuqama qabaachuu dubbata hiriyaan isaa. Bara 1995 ture wayita barataa turetti uummata isaatiif falmuuf ol jedhee fuuldura galee dubbachuu fi mormuu kan jalqabe. Ijoollummaa irraa kaasee fedhiin inni muuziqaaf qabu olaanaa ture. Haa ta'u garuu abbaa isaa obbo Hundeessaa Boonsaa irraa fudhatama hin arganne. Abbaan isaa obbo Hundeessaa Boonsaa ilmi isaa Piroofeesaraa fi Dooktara akka ta'uuf hawwa. Wallisaan gooloo qabu gola malee jechuun itti qoosaa ture. Garuu fedhiin isaa keessa jiru lolaa fi arrabsoo abbaa isaatiin hin daangeffamne. Yeroo maatii biraa bahe loon tiksu afaan isaa watuu walaleessuu oola. Ijoollummaa irraa kaasee sirba Daawwitee Maqannanii fi Sayyoo Tsaggaayee yookiin Tsaggaayee Dandahaa sirriitti weellisu. Akkasumas hordoftootaa fi jaalatamtoonni isaa akka jedhanitti sirba Daawwitee Mokonnan kan farda gurraacha lagarra kaachisanii osoo wal jaalannu wal nu wallaalchisanii jedhu afaan isaarraa akka hin buune dubbatu. Barataa cimaa ta'uu isaa hin beeku. Inni garuu dhugaan jiru Dooktara ta'ee biyya kana jijjiiruu akka danda'u dubbata hiriyaan isaa bara ijoollummaa sanitti. Wayita barataa turetti meerri inni qabu muuziqaa ta'us uummata isaaf dursa laatee ni mormaaf. Kanuma irraa ka'uudhaan bara 1995 wayita barataa sadarkaa lammaffaa turetti umrii isaa waggaa 17tti qabamee mana hidhaatti darbatame. Haacaaluuf Karcalleen Amboo mana barumsaa cinaa turte. Achitti hojii jajjabduu lama isa mirga namaaf hidhame waliin wal arguun qabsoon maal akka taate achitti barate. Akkasumas jireenyi maal akka ta'e achumatti barate. Manni barumsaa lammataa Karcallee Amboo ture. Yeroo Karcallee Amboo turetti namoota maqaa ofii isaanii barreessisuu hin dandeenyeef akkasuma waa dubbisuu hin dandeenye bulchiinsa mana barumsaa waliin ta'uudhaan barnoota ga'eessotaa jalqabsiise. Namoota baay'ee fi wabii jireenyaa ta'ee ture. Haacaaluun waggoota 5 Karcallee Ambootti yoo dabarsu abbaa fi hiriyaa isaa qofa deebi'anii gaafachaa ture. Haacaaluun mana hidhaa keessa taa'uun muuziqaa isaa namoota waliin mana sirreessaa jiraniif yoo sirbu namoonni imimmaan bubuusu ture. Sirbuu malee qabiyyee isaa hin cinqamu. Yeedaloon isaas yeroo miira keessa galu ofii isaaf naaf dhufa jechuun dubbate. Sirboota baay'ee barreessuu eegale. Waan isin ajaa'ibu albama isaa jalqabaa keessaa sirboota 9 mana hidhaatti barreesse. Walumaa galatti albama isaa kan jalqabaa mana sirreessaatti xumure jechuun ni danda'ama. Turtii waggaa 5 booda achii ka'ee Finfinnee gale. Achittis qabamee torbaan tokkoof Maakalaawwitti hidhame. Hamma tokko bilchinaan akka bahu akkasumas waan hojjetu hundaaf of eeggannoo akka raawwatu barate. Abbaan isaa har'aas karaan ilmi isaa filate hin amanne. Daandiin isaa barumsa ta'uuf yaalaa ta'uuf hin milkoofneef. Isaanis inni yaada kaaseen gammachuu hin qaban jechuu miti. Sirba wallisaa hangafa Sayyoo Diidoo jabbiloo tokko gaafa sirbu hedduu gammadanii ilma abbaa caaluu ta'uu hin ooltu jechuun akeekaa turan. Adde guddattuunis ilmi kee reefu sirbi jechuun obbo Hundeessaa Boonsaatti dubbate. Amma garuu obbo Hundeessaa Boonsaan ilmi dhaalchineedha. Amma Haacaaluun kan uummata Oromooti. Haacaaluun sirboota isaa miira nama to'atan hedduu uummata Oromoof kan gumaacha ture. Albamoota isaa lamaan baroota darban keessa bahan jaalatamummaa olaanaa akka horatu ni beekama. Hamma uummata kootti
miira keessa jiruuf leellifamu jedhee hin wellisne miira koo kan quuqu uummata koo dubbachuu ture. Walleewwan albama isaa bara 2009 fi bara 2013 bee kan mataa dureen isaa sanyii mootii fi waa'ee keenyaa jedhu gurra uummataan gahe. Albumoota kanneen ala jiran yeroo dhiyoo asitti immoo sirba qeenxee maalan jiraa fi jirra gurra uummataan gahuun fudhatama olaanaa argatee jira. Sirboonni isaa daawwattootaan iddoo olaanaa qaba. Akka fakkeenyaatti yoo ilaalle seenaa uummata Oromoo keessatti sirba YouTube irratti namni miliyoonni 1 fi 500,000 ol daawwate hin jiru. Kun fudhatama muuziqaa isaa kan nutti agarsiisudha. Hacaaluun qabsoo muuziqaas akkasumas ijoollummaa jalqabee yeroo ammaa kanatti aartistiin Hacaaluun bultii horatee abbaa ijoollee 3ti. Haadha manaa isaa aadde Faantuu Damisoof Diiroo jedhamti. Ogeettii fayyaa yoo taatu aartistii Hacaaluu waliin jaalalaan waggoota 17 oliif kan turan yoo ta'u erga gaa'ela raawwatan waggoota 10 guutaniiti jiru. Maatii horatanii ijoollee dubaraa 3 dhalchanii jiru. Hacaaluun sirba albama isaa jalqabaa oolmaa kee jedhu isheef akka wallisee dubbatee ture. Yeroo ani mana hidhaa Karchallee Amboo turetti torbeen deebitee na gaafachaa kan turte waan ta'eef isheedhaaf sirbi oolmaa kee jedhu itti xinnaata jechuun dubbate. Aartistii Hacaaluun nama siyaasaati jedhamee gaafatameeti ture. Lakkii ani nama siyaasaa miti. Siyaasaas hin beeku. Ani kan hin beeku rakkoo uummata koo irratti raawwatamuuf sagalee ta'ee tajaajiluu yoo ta'e namoonni akka fadhanitti na kaa'uu danda'u sun anaaf homaa miti jechuun goolabe. Akka aartistoota birootti biyyaa osoo hin bahin asitti qabsaa'u kun akkamitti jaalatti dandeetti jedhamees gaafatamee ture. Ani biyya koof dubbadhe malee nama hin ajjeesne hin qabu. Kanan biyya koo irraa dheessuuf namooti baay'ee na doorsisuuf yaalanii turanis san anaaf homaa miti. Yeroon ala deemee koonsartii koo qopheessuuf malee Hacaaluun hafuun miti. Biyya deebi'ee biyyi koo keessatti du'uun qaba jechuun yaadaa ture. Garuu waa hunda dabarree har'a geenyeerra jechuun waggaa 2 booddura intarviiyuu godhe irratti dubbatee ture. Qabsaawaan Oromoo akkasumas qabsoo Oromoo irra gahee fi dhimma galma Burkumeerraa hoo maal nuuf ibsita jechuun gaafatamee ture. Ani qabsoo Oromoon har'a irra jiru baay'ee kan natti toluu fi uummanni koo yoom bilisummaa arga hawwii koo ture. Kun anaaf milkaa'ina isa guddaadha jechuun dubbate. Garuu ammaas sodaa tokkoon qaba. Dhaabbileen Oromoo falman gaaddisa tokko sassaabamuu dhabuun isaa daandii xinnoo bana ta'e tokkootu natti mul'ata jechuun waan arra dhufuuf raageeti ture. Jirtu ijoolleen Booranaa jirtu, ijoolleen Wallaggaa jirtu, ijoolleen Arsii jirtu, ijoolleen Tuulamaa jirtu, ijoolleen Maccaa jirtu. Eessa jirtu? Boolee jirra jedha eessa jirtu? Boolee jirra jedha eessa jirtu? Jirtu inna kaamu duuba sana jirtu. Ijoolleen Oromoo jirtu, ijoolleen Tuulamaa jirtu, ijoolleen Maccaa jirtu, ijoolleen Booranaa jirtu, ijoolleen Tuulamaa jirtu, ijoolleen Baareettuu jirtu. Eessa jirtu? Eessa jirtu inna kaamu? Boolee jirra jedha eessa jirtu? Geerar naan jettu geerar naan jettu meeqa eettaleelure badi naan jettu meeqa eeqajeelure ani maalan geeraraa tanoo yaada yeelala dhiirri geerareen quufne hidhaa qaallitti jira dhiirri geerareen quufne hidhaa qiliinxoo jira dhiirri geerareen quufne hidhaa Karchallee jira Karchallee Amboo jira anoo maalan geeraraa tanoo yaada yeelala tanoo yaada yeelala ya ijoollee banneen rakaa ya ijoollee banneen
gurra baganne raka Oromo malum godere malum gochu didere Yalle hamma dandeenyu Yalle hamma dandeenyu kana caala maal goonuuf xinnaas gabbarre guddaa akka wajjin bubbulluuf Galma barkumeetti ani akkuma siin jedhe miira koonan deema quuqaa osoo cinaacha kophee keessaa yookiin kophee keessaa na qorku dhaabbadhee deemuu hin dandeessu Kanaaf miira gaafa san ture anaafis sanuma sanaafan irra shaallale Galma barkumeetti sirbuun koo bu'aa amma argameef wanti buuse hin jiru garuu ummanni koo gahee qabdanaa jennaanin fudhadhe Artist Haacaaluun uummata Oromoo gargaaruu irratti kan fuulleeffate yoo ta'u gama biraatiin immoo durataa fi walitti qabaa gumii artistoota Oromoo ta'uun tajaajilaa ture. Artist Haacaaluun ilmaan sabaaf dhaabbate nama beekaa nama uummata isaa kabaju nama uummata isaatiif of wareegamu ta'uu haasawa isaa kana dura turerraa dhageenyeeti jira. Haacaaluun yeroo kanatti abbaa ijoollee sadiiti. Dhuma irratti Haacaaluun shira mootummaa biyya bulchuun irratti taphatameen waxabajjii 29 bara 2020 akka lakkoofsa Awurooppaa galgala keessaa naannoo sa'a 3tti lubbuun isaa dabarte. Haacaaluun Oromoo fi Oromiyaaf qabsaa'e, Oromoo fi Oromiyaaf wareegame. Nan sobeenuun jedhee osoo takka ofiis sabaas hin sobin dhugaa Oromoof cichee wareegame. Qabsaawaan ni kufa, qabsoon itti fufa. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota Oborraa Global Network isin keessummeessuun kan isin waliin ture Ambadhaasaa Jaafarii torban qophii biraa hanga qabannee walitti deemuutti nagayaan nuuf tura. Bari arguuf garaanu bal'ise yaanui yaa waa irraanfachuuf yaa waa irraanfachuuf yaa waa irraanfachuuf yaanui yaa waa irraanfachuuf yaanui yaa waa irraanfachuuf yaanui yaa waa irraanfachuuf yaanui Afidaf utalcho yergodaf miliki Kadde kutten baneef waayuudhaaf rasaasa Allaattiidhaaf kochoo Qocaadhaaf dhagacha Kennaa maaltu dida jirra hunda bacha Kennaa maaltu dida jirra hunda bacha Jirra Kunar alay jirra Kana mammo aksisa uumamni seera uumaa dabse Raji barakanarra jakka erga bukkeen dhagaa dabse Mamma kana mammo aksisa Raji barakana yaadama Boolda keessa teesse boolda qotti dhaala baashee ilmoo rirmaayi Shiranii garaaf qalbii kiyya katanii Akkan sirraa cituuf yaadanii
Maal godheen an sirraa cita Maal godheen an sirraa cita Si fudheen gincii koolixa Si fudheen gulli soolixa Si fudheen dada